Guyyaa sanbata xiqqaa yookaan qidaamee abbootiin maalii fi uummataa fi qeexamaa hiru. Hiikni isaas maali? Maaliifis hidhanna? Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokko Ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokko Ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkotti ni amanna Ameen. Guyyaa sanbataa xiqqaa yookaan qidaamee abbootiin maalii fi uummataa fi qeexamaa arrabsu yookaan qeexamaa hiru. Hiikni isaas maalii fi maaliif hidhanna? Qidaamee guyyaa qeexamaa yookaan guyyaa gammachuu jedhamees ni beekama. Manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo kakuu moofaa kaastee hanga amma jirtu kanatti wanta hunda isaa fakkeenyaan barsiifti. Sababiin isaas immoo galanni isaaf haa ta'uutii gooftaan keenya yeroo dubbatus ta'ee duuka bu'oota isaa yeroo barsiisaa turetti wanta biyya lafaa kana irratti raawwachaa turee fi gara fuulduraas raawwatu hunda isa mallattoo fi fakkeenyaan isaan barsiisaa tureera. Fakkeenyaan barsiisaa tureera. Gabaabumatti qeexamaa maaliif hidhanna kan jedhuuf deebii. Du'aa ka'uu gooftaa keenyaatti misiraachoo himuudhaaf. Kana yeroo jennu gooftaan keenya foon isaatiin awwaala keessa yeroo turetti lubbuu isaatiin gara Si'oolii deeme xalayaa Addaamiif seexanni barreessite dhoksite kan ittiin barbadeessedha. Kanaafuu kana booda duuti kan hin jirre ta'uu aangoon seexanaa hidhamuu Kiristoos Si'ool barbadeessuu kan ittiin misiraachoo himnudha. Wanti magariisni mallattoo nageenyaati. Yeroo Nohi bishaan badiisaa jalaa ba'etti guyyaa 40 fi halkan 40 booda addunyaan kanatti bidiruu keessa osoo hin bahin gugee gara lafaatti ergee lafti nagaa ta'uu ishee qeexamaa afaan isheetiin qabdee fiddee Nohiif kennite. Kanaanis lafti nagaa ta'uu isaa bare. Nutis immoo qeexamaa kan hidhannee fi guyyaa jimaataa gooftaan keenya foon isaatiin erga awwaalamee booda guyyaa qidaamee nagaan lafa irratti ta'uu isaa abaarsi Addaam irra ture sun baduu isaa du'aa ka'umsa isaan nagaadhaan eeggachuuf qeexamaa hidhanna. Qeexamaan magariisni mallattoo injifannooti. Kakuu moofaa keessatti yeroo mootonni Israa'el diinota isaanii injifatanii galanii uummanni wanta jiidhaa qabatanii eegu ture. Kanaaf nutis gooftaan keenya diina dhala namaa kan ta'e seexana hidhuu isaa fi aangoo isaatiin du'a barbadeessee mo'ee ka'uu isaa ibsuudhaaf qeexamaa qabannee gammachuudhaan isa eegna. Yeroo hidhannu immoo iddoo lamatti addaan qoodnee gara adii isaa akka mul'atu taasisnee hidhanna. Sababiin isaa immoo dursa hidhaa seexanaatiin Addaamii fi sanyiin isaa cubbuudhaan kufanii dukkana keessatti dhiphachaa kan turan Waaqayyo fedha isaatiin gara addunyaa kanaatti dhufee hidhaa seexanaa irraa Addaamii fi sanyii isaa kan ta'an bilisa baaseera. Kanaafuu qeexamaa gidduun isaa adiin sun dukkana irraa gara ifaatti bahuu keenya kan nuuf ibsuu fi mallattoo injifannooti. Walumaa galatti qeexamaan mallattoo nageenyaa, injifannoo fi misiraachoo yoo ta'u, guyyaa kanattis luboonnii fi daaqonoonni qeexamaa qabachuun misiraachoo seexanni hidhameera addaan bilisa ba'e jechaa uummata Waaqayyoof misiraachoo labsaa oolu. Yaa Waaqayyo misiraachoo nageenyaa akkuma nu dhageessifte ifa du'aa ka'uu keetiinis illee nagaan nu gahi. Ameen. Nuuf haa ta'u, nuuf haa raawwatamu. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Iccitii dubbii isaa hundumaa karaa hundumaan isa ifa nu godhu nu barsiisu maqaa Waaqayyoo kan ulfaate kan galatoome nuuf haa ta'u. Irra deebiidhaan baga hundumti keessan ifa du'aa ka'uu jala bultii gooftaa keenya guyyaa gammachuu sanbata xiqqaa qidaamee guyyaa qeexamaa guyyaa gammachuu kana baga geessanii ayyaana gaarii ifa du'aa ka'uu isaatiinis nu ga'uun fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u eebbifamaa. Ameen.